daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo har'aa guyyaan sadaasa 20 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo sadaasa 10 bara 2019 guyyaa har'aa bulchiinsa mootummaa saboota sablammootaa fi kibba ummatoota Itoophiyaatti godina Sidaamaatti filannoo referendamiitu gaggeeffamaa jira. Filannoo referendamii kan sabni Sidaamaa akka bulchiinsa mootummaatti of danda'ee zooniin Sidaamaa naannoo Sidaamaa ta'ee bahuudhaaf yookaan ammoo bulchiinsa akkuma amma jirutti ummatoota kibba Itoophiyaa jala turuudhaaf lamaan kana keessaa filannoo referendamii yookaan sagalee ofiitiin murtii laachuudhaaf kan filannoon har'aa gaggeeffamaa jiru. Haalli guyyaa har'aa filannoo adeemsifamaa jiru kana maal fakkaata jennee garee miidiyaa Oromiyaa News Network ONN achi jirurraa waahila keenya Jaalbareentuu Gadaa haasofsiisnee jirra. Jaalbareentuun haala jiru gabaabinaan akka ittaanutti nuuf ibsa. Jaalbareentuu akkam jirta? Nagaa akkamii Jaalfiraa'ol daawwattoota keenyas nagaan isaan qabu bakka jiranitti biyya keessa fi alatti. Mee haalli naannoo jiru maal fakkaata? Filannoon guyyaa har'aa gaggeeffamaa jira. Haalli filannoo jiru kuni ganamarraa jalqabeeti kan gaggeeffamaa jiru. Amma gara sa'aatiin isaayyuu gara xumuraarra gahee jira. Mee oolmaa isaa jalqabarraa kaasee yookaan ganamarraa kaasee hanga yeroo ammaatti maaltu jira? Maal argitee? Maal hubattee? Namoota haasofsiistee? Bakkoota adda addaa deemterraa maal argite? Daawwattoota keenya kan Oromiyaa News Networkiif nuuf himi. Egaa amma sa'aatiin itti filannoon cufamu hin geenye naannoo sa'aatii 12 akka lakkoofsa biyya kanaatti cufama garuu itti kalaa'ee jira. Haa ta'uuti egaa walitti qabaatti kaleessa daawwattoota keenya akka ibsinetti jala bultiirraa kaasee uummanni Sidaamaa jiraattonni magaalaa Hawaasaa fi onoota adda addaa yookaan aanota adda addaa keessa jiraatu. Uummata Sidaamaa qofaa miti sabaaf sablammoonni as magaalaa Hawaasaa fi naannuma Sidaamaa kana keessa jiraatan warri filachuu danda'an fi jiraattota naannoo sanaa ta'an seeran akka filatan yookaan akka sagalee kennuu danda'an heeyyamameef akka seerri fi dambiin boordii filannoo Itoophiyaa heeyyamutti jechuudha. Kaleessarraa jala bultiisaarraa kaasanii guyyaa kana baay'ee eegaa akka turanidha kan nutti himaa turanii. Egaa halkan edaa har'atti barii jechuudha. Halkan walakkaa sa'aatii 6 kaanee hiriira qabanne namoonni naan jedhan jiru. Egaa kan baay'ee rafee fi duubatti hafe sa'aatii 9tti dhufe kan jedhu naa kaasanii baay'ee egaa akka hawwii guddaan guyyaan kun eegamaa turedha kan naa kaasanii. Nullee halkanuma sana kaanee halkan edaa jechuudha naannoo sa'aatii 5 yookaan sa'a 11 gara barii jechuudha kaanee magaalaa Hawaasaa keessa naanna'aa turre. Yennaa naannoofnu kanatti namni hiriira qabatee bakka adda addaa buufata filannootitti tartiiban aga sa'aatiin 12 gahee buufanni filannoo banamutti eeggataa ture. Akka fakkeenyaatti bakka buufata filannoodhaa kan calqabaa kan dhagne Millennium tokko laa kan jedhudha yookaan Millennium and akka boordiin filannoo Itoophiyaa lafa kaa'etti achi dhagnee turre. Isatti aansinee immoo BDS buufata filannoo kan jedhu dhagnee isatti aansinee buufata filannoo Xiltee buufata filannoo 1 fi 2 kan jedhudha. Baalantaamee kan jedhus buufatuma Hawaasaa keessa kanan amma sii lakkaa'u kuni Kana'aan kan jedhus dhagneerraa. Naannoo ganda Faaraa jedhamus buufata 1ffaa buufata 2ffaa haa kan jedhu bakka tokkotti 3-4 kan jirutu jira namni baay'atee bakka itti baay'atetti jechuudha. Achillee dhagnee jirraa Hawaasaa keessa waan jiru sitti hima. Achirraa baanee Habeellee ona yookaan aanaa Habeellee magaalaa Hawaasaa keessaa baheeti kuni gandoota baadiyyaa bakka buufata gaarannoo kan jedhamu dhagnee jirra. Isa malees immoo ona Shabadiinoo kan jedhamu Shabadiinoo maqaa isaa sirreessuu baadhe dhiifama naa godhani. Akkaataatti loqoda uummanni Sidaamaatti yaamu tarii kanarraa yookaan jabaachuu laaffachuu danda'a. Lakkuu buufata filannoo kan jedhamu dhagnee jirra. Sanaan achi immoo Shandelloo bakka lakkoofsa 1 jedhus dhagnee ka baadiyyaas ka magaalaas amma dandeenye ilaaluudhaaf yaalii goonee jirra. Egaa bakka hundattuu namni kumaatamaan lakkaa'u hiriira galee guyyaa kana eeggachaa akka turedha kan namatti mul'isu. Namoonni hedduun dargaggeessi waggaa 18 olii shamarran namni filachuu danda'u hundumtuu baay'inaan keessumaa kan akka bakka Baalantaamee jedhamu kana nama hedduu kuma hedduu lakkaa'amutu jira.
baay'ee nama hedduutu irratti hirmaatee akkasuma immoo bakka Faaraa jedhamee beekamu buufata tokkoffaa lammaffaa jedhamu nama kumaatamaan lakkaa'amutu hiriira galee eegaa ture hanga guyyaa magaalaa baanellee baadiyyaa dhaqnee amma deebinutti hiriirri akkasumatti itti fufee akka jirudha kan agarree. Egaa namni haamileen eeggachaa ture bakka dhaqne hundattuu gaggeessitoota filannoo warra boordii filannoo Itoophiyaa irraa bakka bu'anis haa ta'u saba Sidaamaa bakka bu'anii warra waan kana taajjaban irraa kan dhageenye kan agarree kaayama nagaatiin homtuu rakkoon hin jiru kan jedhu nu kaasan. Egaa hunda waliin hin geenye egaa kuma hedduutti kan lakkaa'amu ta'uu danda'a buufanni filannoo nu akkuma saampiliitti yookaan akkuma fakkeenyatti bakka tokko dhaqnee daawwachuudhaaf viidiyoodhaan kaasuu yaallee kana fakkaata egaa walitti qabaatti. Jaalbareen tugaa akkuma amma irraa naa himte bakka hedduutti kan filannoon kun adeemsifamaa jiru yookaan gaggeeffamaa jiru buufataalee filannoo heddummina qabanitti bakkoota filannoon itti gaggeeffamu kanneen itti saba Sidaamaatiin alaa kanneen mirga filannoo qaban kanneen sabootaa fi sablammoota ummatoota Itoophiyaa keessaa ta'an lammiilee Oromoo dabalatee filannoo kanaaf akka galmaa'anii kan himamaa jiru. Inni kun waan irraa hubatte qabdaa hammam dhugaadha tokkoffaa. Lammaffaa miirri uummataa hoo maal fakkaata? Akkuma jala bultiitti himaa turtee fi sana durallee yaada namoota dubbisaa turretti baay'ee hawwii guddaadhaan eegamaa ture. Guyyaa dhumti sun haa ga'u malee jedhee namni karaa nagaatiin mirga isaa kabachiifachuudhaaf yookaan immoo fedhii isaa karaa waraqaa buufatee filatu saniin filatee kabachiifachuudhaaf fedhii guddaa akka qabudha. Guyyaan kun akkuma hawwiidhaanii fi hamileedhaan eegame sana jira laata kanarraa hoo maal quba qabda? Hamileen miirri namoota filachuuf deemanii kan warreen filatanii bahanii yoo laaltu akkam maal fakkaata? Egaa miirri namaa baay'ee ibsuudhaafuu nama rakkisaa. Waggaa 130 booda carraa kana argannee qabsaa'aa turree dargaggeessa keenyatti itti dhumee hawwan keenyatti itti dhumee abbootii keenyatti itti dhumee ukkaamamaa turree har'a kan ukkaamame santu hiikkatee kan jedhudha. Namoonni baay'een kan deebii naa kennanii. Kanaafuu hamileen namaa kan safaramuu danda'u yookaan jechaan kan ibsamuu danda'u miti. Inni kun egaa mallattoon isaa namni halkan walakkaa sa'aatii 6 ka'ee hiriira bahuu isaati egaa kan argisiisu. Biyya kana keessatti dur akkuma beeknu waggoota 27 haa ta'u sana duras egaa tarii bara dargii keessa filannoon gaggeeffame hin gaggeeffamne hin beeku. Haa ta'uuti bara TPLF fi EPRDF kana keessa waggoota 27 filannoon dirqamaan tokko shanee jedhanii nama ijaaruudhaan yoo hafte kana adabamtaa sukkaara dhabdaa maal dhabdaa jechuudhaan namni hiriira bahee dirqamaan harka qabanii korojoo keessa goosisaa turanii kun ifaadhaa. Kaasii garuu namni hamileedhaan gammachuudhaan fedhii isaa ibsachuudhaaf mirga ofiin of bulchuu naannoo ta'uu kana dhugoonfachuudhaaf waan bahe fakkaata namni kanarraa calaqqisiisuma kana. Kanaafuu achitti naguma eegsisuudhaaf illee poolisiin yookaan waraanni yookaan homaan agartuu yoo jiraates magaalaa keessa bakka adda addaa hin jiraa miti. Bakka itti keellaa bakka itti sakatta'aa waan akka nageenyuma uummataa eeguudhaaf jira malee kana achi amma bakka buufata filannoo waraanni maal humni nagaa eegsisu bakka poolisiin jira jettullee meetirii 200 kanaa ol irraa fagaatee gaa 100 natti fakkaata. Seerri biyya kanaa seerri filannoodha haala saniin kan ture. Kana achi namni sabaaf sablammoonni jette namni filachuu danda'u akka seera biyya kanaatti jechuudha. Namni sagalee kennuu danda'u akka boordiin filannoo Itoophiyaa mirga isaa kennameen galmeessetti egaa kun sabaabaluuti jedhamee wanni qoodame hin jiru. Seerri kan ajaju achi jiraachuudha. Achi jiraachuu sanarraa immoo namni ragaa qabu homaa rakkoon akka hin turinidha. Ani saboota biyya kanaa keessaa Oromoo argeera, saboonni biraas jiru. Isaanillee gaafiif deebii gooneen gammachuu guddaan itti dhaga'amuu fi uummanni Sidaamaa kana gahuu gammaduu isaanii sagaleellee akka kennan ibsanii jiru. Kana fakkaata hawaasa fi naannoon. Kan biraa referendamiin wayitaammaa kana yookaan naannoo ofiin bulchiinsaa murteeffachuudhaaf referendamii gaggeessuun saba Sidaamaa kun uummatootaa fi saboota kanneen biroo gaafilee mirgaa biyyattii sana keessatti kaasaa jiraniif hiikaa maalii qabaa jetteeti haala jirurraa wayita laaltu haala jiru nuuf ibsita deebisaa uummanni
yookaan immoo namoonni achitti haasofsiisteessi kennan irraa maal hubatte? Kanaan ala hoo keessattuu gaafii uummata Sidaamaa kana dhugoomsuu keessatti iddoo olaanaa kan qabu akkuma qeerroo fi qarree Oromoo ejjetoon Sidaamaa ati haasofsiiste hoo maal siin jedhan hariiroo uummatoota ollaa waliin qabaniin wal qabatee gaafiin isaanii bifa kanaan guyyaa har'aa kanatti dhugoomuu isaatii wal qabatee waan siin jedhaniif irraa hubate qabdaa? Egaa yoo bulchiinsa naannootirraa kaane pireezidaantiin naannoo kanaa yookaan naannoo kibbaa kan duraanii mana hidhaallee turan bara TPLF EPRDF kana sababni adda addaa natti godhamee mana hidhaa waggaa 6 oolan ture jedhanii obbo Abaate Kishoo akkuma kaasaa ture kaleessas argee dubbiseen ture. Obbo Abaate Kishoo keessumaa waa'ee walitti dhufeenya Oromootii fi saba Sidaamaa yoo kaasan Oromoo fi Sidaama kun Oromoodha jennee bakka itti addaan baafnee beeknuu hin qabnu. Sabni kun waliin jiraachaa ture afaan aadaa waa hundaanuu saba tokko yoo naannoo taanes yoo akka zoonittis itti fufne walitti dhufeenyi keenya kanuma itti fufu jedhanii kaasan waa'ee daangaa naannoo Siraaroo jiru tokko kaasee ani gaafannaani. Riferendamiin kun dhufuu isaatittis immoo qabsoo abbootiin keenyarraa eegallee taasisaa turreedha. Kaarraa qofaa miti. Ammas immoo ejjetoon qeerroo Oromoo wajjin ta'ee sadarkaa kanarraan nu ga'eera galata qabu kan jedhu naa kaasanii qeerroo jennee kan naannoo keenyatti yaamnu kaasitti ejjetoo jedhamee beekamu achi keessas namoota gaggaafadheen ture. Keessumaa namni biyya kana baqatee biyya Noorweey rakkoo adda addaa irra gahaa ture amma magaalaa Hawaasatti argamu Jawweessaa jedhamu ennaan gaafadhetti adda bilisummaa Oromoo qeerroo Oromoo guddisee galateeffata sabni Sidaamaa maaliif jennaan guyyaa kana ga'uudhaaf qoodni adda bilisummaa Oromootii fi qeerroo Oromoo olaanaa fi guddaadha. Tokkummaan saba keenyaa ittuu caalatti daran cima yoo naannoo taane ka durii caalaa ka jedhu naa kaasee gammachuu guddaa qabanii keessumaa Oromoo wajjin walitti dhufeenyi fi walitti hidhamuun saba Sidaamaa fi saba Oromoo guddaa akka ta'edha irra deddeebi'anii kanneen dubbifne kan nutti himanii. Wanti si ajaa'ibu sabni Sidaamaa baay'een akkuma afaan Sidaamaa danda'u afaan Oromoos danda'a. Namoota hedduus afaan Oromoon dubbisaan ture. Kanaafuu akkuma atillee beektu bulchaan zoonii Sidaamaa Qaarree Caawwichaa amma iddoo biraa jiru hooggansa biraatti ce'e afaan Oromoo akkuma kiyya akka kee nama dubbatudha. Inni mallattoo tokko namoota hedduutis akkasitti afaan Oromootiinis afaan Amaaratiinis innaa gaafannu waanuma amma siin jedhe kanarra deddeebi'anii nutti himanii zoonii keessa zoonii taanee turrus riferendamii kanaan yoo naannoo taanes walitti dhufeenyi ollaa keenya wajjin qabnu walitti dhufeenyi sabootan waliin jiraachaa turan wajjin qabnu homaa kan kaleessatirraa wanti jijjiiramu hin jiru kuni istaatasii yookaan immoo sadarkaa hooggansaa sadarkaa keenya ol butuu malee kan saba biraa dhiibuudhaan walitti hidhatuu miti kan ollaa keenya dhiibuudhaan walitti hidhatuu miti ittuu daran tokkummaa keenya cimsinee kan itti fufnuudha yoo wanni jennee fi wanni hawwine kun galma ga'ee kan jedhu naa kaasan. Tole maa irratti egaa wanni filannoon kun gaggeeffamaa jira akka sabaa himaalee irraa himametti akka boordiin filannoo ibsa baaseen beeksisetti guyyaa kaleessaatillee irraa nuuf himtetti guyyoota lamaan itti aananitti akka murtiin isaa yookaan itti bahan isaa himamuudha kan boordiin filannoo biyyaalessaa kan Itoophiyaa kan beeksise. Tokkoffaa boordiin sirni filannaa kun yeroo hammamiin booda yookaan sa'aatii meeqarratti kan xumuramu sana booda hoo akkaataan itti ibsamu kun kanneen irratti waan isaan haasofsiisee irraa hubatte ni qabdaa laata? Egaa ibsa eegaa jirra. Ibsa akka kennanidha kan hubanne. Egaa ofiishaalii yookaan kallattiidhaan ibsa hin kennina nu eegaa jechuu baatanis namoota achuma boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa keessa hojjetan hoogganoota olaanaa maqaan isaanii akka dhaamu hin barbaanne innaan gaafadhetti ibsi akka kennamuudha galgala kana kan na ibsanii ibsa sana eeggadha kan jedhuudha. Egaa sa'aatii 12 akka lakkoofsa biyya kanaatti seeruma biyya kanaatti ajaja waan ta'eef sa'a 12 booda
filannoon hin jiru hin dhaabbata hin xumurama aga sanitti garuu hin eegu namni yoo dhufe ganama isaa 12 kaasee galgala 12tti cufama. Kanarraa ka'ee ibsichi oolmaa guyyaa irraa kan ibsu natti fakkaata waliigala sochii gaafa maqaan galmaa ofii kaardii fudhatarraa kaasee hanga amma sagalee kennuu kanatti waan jiru waan ibsuuf deeman natti fakkaata. Kanaa achi garuu itti baasaa sagaleen kenname kun isa kamtu injifate kan jedhu sa'aatii 48 haga 72 gidduutti akka ibsamuu danda'udha kan itti gaafatamtoonni boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa kan kaleessa jala bultii isaatitti na ibsaa turani. Kanaan achi garuu akka seera biyya kanaatitti fi akka seera filannoo biyya kanaatitti abaluutu qoduma boordii filannoon ibsin abaluutu injifachuu danda'a yookaan abaluutu injifate jettee asii achi tilmaamuun seeranis dhorkaa waan ta'eef kana caalaa asirratti waan jechuu danda'u hin qabu. Tole filannoon kun egaa akkuma jalqaba irraa naa himaa turte karaa nagaa eebbisuun haa ta'u karaa galmeetiin amma immoo sagalee kennuudhaan magaalaan nagaa ta'uudhaan warreen qaamonni filachiisanis nagaaf tasgabbiidhaan filachiisuudhaan walumaa galatti bifa haala tasgabbaa qabeen yookaan bifa haala tasgabbii qabuun kan adeemsifamaa jiru akka naa himaa jirtutti filannoon referendamii kan godina Sidaamaa kun akka kanatti gaggeeffamuun kun filannoo biyyaalessaa kan Itoophiyaan gaggeessuudhaaf jirtu kan as deemaa jiruuf waan akeeku ni qabaa laata? Eeyyee namoota baay'ee kanan gaafachaa ture anuuyyuu amma fakkeenyaaf shaafetaa filattee yookaan immoo isa goojjoo mana filattee yoo sagaleen kee sun caalame yookaan injifamte yookaan injifatamte yoo ati waan yaadde san ta'uu baate akkamitti fudhattaa? Maaliif kuni gara fuulduraa dhufuufillee akka mallattootti yookaan immoo akka dhagaa bu'uuratti ilaalama waan ta'eef jedhee dargaggeessas qarree qeerroo naannoo kanaa akkasuma namoota gurguddoo seenaan gaafadhu. Wanni nu barbaannu sagalee keenya sirnaan dimokiraasiidhaan kennuudha malee kiyyamaa ta'uu didee miti. Kun fakkeenya guddaa ta'uu danda'a filannoo dhufuufillee boordiin filannoolee asirraa barnoota hedduu fudhatee kan dhufu kanatti waa sirreessuu danda'a kan jedhudha kan kaasanii gaafii ati amma jette kana gaafadheen jira. Kanaafuu akka dhagaa bu'uuratti ilaalama jedheen abdadha. Kana maleeyyuu sagalee kennuun amma asitti ta'e kun gaafii darbe keessatti illee na gaafattee turte. Haa ta'uuti irra deebi'ee daawwattoota keenyaaf akka ta'utti akka gaazexeessaa akka dhalataa biyya kanaa tokkos akka saba Oromoottis akka dhalataa Oromoo tokkootittis wanta amma Sidaama keessatti ta'e kun sagalee uummataa gaafii uummataa yeroodhaaf ukkaamsuun hin danda'ama ta'a garuu bara baraan ukkaamsanii jiraachuun akka hin danda'amne kan mul'isuu fi uummanni qabsaa'ee waan gaafate sana karaa seeraa karaa dhuga qabeessa fi haqa qabeessan xumurarra milkaa'uun galma ga'uunsaa akka hin oolle kan namatti argisiisudha. Jaalbareentu Gadaa yaada haala jiru kan referendamii Sidaamaa guyyaa har'aa gaggeeffamaa jiru ilaalchisuudhaan gabaasa naannicha jiru cuunfitee nuuf dhiyeessiteef maqaa daawwattoota keenyaatiin irra deebinee hedduu si galateeffannaa. Itti bahaa isaatii fi haallan hordofee yookaan immoo itti fufiinsaan jirus akkasuma akka nuuf ibsitu abdii qabnaa. Ammaaf hedduu galatoomii ulfaadhuu garee kan kee kan achi jirtu wajjin jabaadhaa itti fufaa jenna. Tole Firaa'ol jaalataa atillee guddaa galatoomi gaa ibsis yoo ba'e ibsa sanas akkasumas immoo waan bakka adda addaa deemnee waraabne kana daawwattoota keenya itti fufiinsan barnoota irraa argama jennee waan yaannuuf guyyaan isaallee yoo darbe kan qilleensarra oolchinu ta'uu daawwattoonni keenya ganamaan nuuf hubatanii kaarraa garuu egaa daawwattoota keenyas guddiseen galateeffadha atillee galatoomi. Ulfaadhoo horii bulii nagaatti. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo akkuma hordofaa turtan haalli referendamii yookaan sirna filannoo kan sagalee ofiitiin murtii ofii laachuu kan sabni Sidaamaa bulchiinsa mootummaa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibba Itoophiyaa jala turu yookaan immoo Sidaamaan akka bulchiinsa mootummaa naannootti of danda'ee ofiisaatii ijaaramuu lameen keessaa filachuudhaaf kan referendamiin guyyaa har'aa gaggeeffamaa jiru. Itti bahanii referendamii kanaa maal ta'a akka jedhu qaamuma dhimmi kun ilaallatu
boordii filannoo biyyaalessaa kan Itoophiyaa irraa wayitaa ibsamee hordofnee haala jiru kan isiniif ibsinu ta'a. Ammaaf haala jiru nu hordofuu keessaniif hedduu galatooma. Horaa bulaa. Gonfa, gonfa, ay mayada
masigi goe go bultu doe budiki gompa hiriki gompa sida masigi goe go bultu doe budiki gompa hiriki gompa sida